Salaanani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد السين حرا بلسقنا أي في سورة أكا أجائبات دبيت دكاسة قالوا قبطاني رفاني جرو شير قوشود أم بلسقنوتا قوولوتا هما يادا نما مرموهن دندين ينافدا جرو دكتور عبد السين سلاماتشو بالزت واللين شير عرقولين كباني قرنو يلالو عجب أر بلسقنا مسكين بلسقنوش شير قد أجولين قرسوني المان أورموك قالين عجب بلسقنا جدو دكتور عبد السين شير قد سجرت يا دمكو سجرت يا ربي بقنا كبو كيسكو الكني قيا وادمي إيجا خبجم توتا فجالتم توتا المان الدنيا مرة ترجمتنو نجان كيسن إسني فبايتو إسني جدا هرّا دبي جبدو بالسجنا مدمو خيسا فلنو رفاير الرتي مال قشور أب مدمسي أما جر كيسن قلن كن جراف واو فرماتا بوسو دندا كان جدو دكتور عبد السين تين تلاساني يرو الرتي قبتاني رفاني جرو ورّي شيرين قد هريوتا كيسن ففجاسو دان هريوتا كيسن نافسيسا أكس إيجا أكما بيكتنو أكما سوشال ميديا رتس أرجاجرتنو بالسجنان أمة ديمقراطي هم بيكنه موتما أبا الرئتين جاراديك دمي توقفا كيسا أمة نما بلشود أف چنکم توویسی اوفیسیتی وان برباد دگودتا امتا مرگا اوفی فلمتو مالف نمرمت جچودان حکام سیتے ہیتے تا آجرتون حریر بوری مالف قپائے حریر بوریو مالف برباچسے مالف گافا اورمون افتا یوکین کیلو افتید آگا یائے نما دیگ دم نما صدما افتید دیتو کترگنی لفتی جرام مارے صدادان گوتمانی قیرو قبانی ہدن مالتمو أرجمي جنان نديجراد أكأننا أمة جران ديجر اللي هريرة بوريهم باتو تانان جراني جولة سوداچ سودان أما وانتباه ينا مقدسي سو أورمون بور هريرة بوري رترجمارو توكو كان جره هبدا أسو مرة كازادي أورمون بور هريرة ديجر سبل سجنان أفهم مرتي توكو أرجمان جرو سباب سبلمون نينا أنو أورميا كيس جران جمّان كيس إيسا كيس أرسي كيس جران كوكو باني جرو باناريا داداس كوبي فتانيرو Oromoon hayyoonni isaa mana hidhaatti beelaan dhumaa jira. Hayyoonni isaa bakka isaaf hin malle filannoo irraa karaa bilisaatiin akka inni ummata isaa hin kakaafneedhaaf mana hidhaatti ukkaanfamee waan jiruuf falmii isaa gaggeeffachuu jira malee biltsiginnaa nu ajjeesaa jiru. Ambaa gannanii yookiin mootummaa abbaa irree deeggaruudhaaf Oromoon bor hiriira wahii bahaaroo akka hin jirre dura dursinee isinitti himna. Warri bor hiriira borii irratti qophaa'aa jiru. Warra daabboo gaagarii warra dhufee afaan Oromoo nu keessatti bara Oromiyaa keessatti handhuuree wal guuree jirutu faalloo Oromoo deemuudhaan yoo Oromoon aangoo qabate Oromoon haqa isaa deeffata waan jedhuuf sodaa jiruuf amma itti fakkeessuudhaaf Oromiyaa keessaa qophaa'ee jira. Oromoon yeroo kanatti mootummaa abbaa irree mootummaa ummata isaa ajjeesaa jiru. Mootummaa hayyoota isaa mana hidhaatti hukkaamsee jiru. Maa uffata keelloo uffataniidhaaf ummata kan keenya hukkaamsee hidhaa jiru kana deeggaruuf hiriirri bahamu tokko hin jiru. Asuma raawwadha ummata daabboo gaagaariidhaaf mana daabboo keessa utuu hojjetu wal fuudhee wal horee Oromiyaa keessatti intini jedhe sabaaf sablammoota erga Guraageedhaa ka'ee Sidaama saba adda addaatu warri afaan Oromiyaa keessatti dubbatan bor hiriira borii irratti wal qopheessaa jiru. Dhugaan jirtu kan ammas kaadiroota nama garaadhaaf jiraattu damooza siirraa hafuu hin dandeenye kiraayii manaa maal kaffalanna yoo mootummaa kana mormine jettee abidal buxuun taatee saba fiigantee mootummaa jala fiigdutu hiriira borii irratti deeggarsa abiyyi jettee yookiin deeggarsa biltsiginnaa jettee gadi babbahaa jirti malee tokkoon Oromoodha. Yoo isiniif danda'ame Oromoodhaaf dhaamsinu qabnu uffata keessan uffadhaatii
hiriira bahamurratti ummata mana hidhaa jiran ummata keelloo uffatanii sababa kanaaf hidhamaa jiranuuf uffata keessan uffadhaa achirratti mormii kaasaa. Haqanni Hacaaluu haa argamu hayyoonni keenya nuuf hiikamu jedhaa sagalee dhageessifadhaa. Dhaqaa ummata warra daabboo gaagaarii wal geessee bor deeggarsa bilxiginnaatiif ummanni Oromoodhaa Oromiyaa keessaa bahe jettee Oromoo maqaa balleessuudhaaf fiigdu kanallee likkii galchuu qabna jechuudha. Akka isin adabattee teessu irra deddeebinee isinitti himna yaa ummata daabboo gaagaarii wal geessanii bilxiginnaa jala fiigaa Oromiyaa keessatti otuu Oromoon ajjeefamu otoo Oromoon hidhamu otuu mootummaan kun hayyoota keenya mana hidhaa keessatti ajjeesu deeggarsi isin bilxiginnaadhaaf baatanu maalime maaltu argame deeggarsa maaliiti yeroo kana mormiitu iyyuu itti barbaachisa malee kan nama dhibu hayyoonni Oromoo warri paartii Oromoon qabdu jajjabaan filannoo dhufurratti dhiyaachuudhaaf ummanni jara abdii guddaa irraa qabu mana hidhaa jiru kan saba kaanii hundi bakkee deemee miidiyaan gadhiifamee fi yaadaan bilisaan ummata kakaafata. Jibbaan bilxiginnaan haddii kana Oromoo irraa qabdu maali jette yoo xiinxalte hiriiraa miti bilxiginnaan akka isiin badduuf hiriira irratti baata jaraaf deeggarsa bahuu dhiisi. Mee hooggantoota paartii warra kaanii keessaa kan eenyutu hidhame mana hidhaa keessatti dararamaa jira? Kan eenyuti mee paartii kami? Miidiyaan gadhiifamee fi yaada bilisaatiin Oromiyaa keessa iddee barbaadan deemanii kan ofii ibsataa jiru. Kan keenya mana hidhaa ta'a ati deeggarsa maaliitiin itti bilxiginnaaf baatu? Karaa nagaatiin gadhiisaatii waliin mari'adhaa jennee itti jine hin dhagahanu sodaadha Oromoon namni inni ittiin bulaa jiru warra mana hidhaa jiru jedhanii waan amananuudhaaf yoo gadhiifne Oromoon jara malee nun dhagahu jedhanu sodaa jedhuudhaaf bor warra daabboo gaagaarii gadi guurratanii duraanis himaa turre nuti warri bor hiriira bahu jedhu daabboo gaagaarota warra daabboo tolchuudhaaf daabboo tolchuudhaaf waan adda addaa farda harkisuuf Oromiyaa keessatti dhufee wal dhalee afaan Oromoo barate hundi wal qopheessitee jirti. Oromoon garuu falmii isaa itti mudduu qaba. Diqaalonni warri daabboo gaagaarii irraa dhalattee miidiyaa kanarra gugguutte baay'eenis akka waan bilxiginnaan bor hiriirri baameedhaaf baqaa filannoo darbitee wayitti hiriira boruu irratti maaloo keenya maaloo jettee wuxxifatti nuti jara dhagahuu hin qabnu. Oromoon wal taanee tokko taanee hayyoota keenya mana hidhaatii baafachuu dhugaan isiniin jedha. Ammaaf nurratti bokkisuu dandeessi warri daabboo gaagaariin Oromiyaa keessatti wal geesse kun hidhaa'uun akka barbaadan bokkisaa dhidhiichisaa dhugaan isiniin jedha dhidhiichisaa akka barbaadan ta'a dhumti keessan garuu waan inni ta'uuf deemnu walumaan ilaalla akka har'a Oromoo irratti muudii qabattanii filannoo inni akka inni filannoo irratti hin jenne sababa siyaasaan jara mo'achuu hin dandeenye qofaan qeerroon sababa uffata keelloo uffatan qofittiidhaaf hiitan ofii keessanii koronaadha jettanii irreecha darbe irratti ummata Oromoo akka inni irreecha irratti hin argamne gootani garuu ofii keessanii deeggarsa jettanii Oromiyaa guutuu keessatti deeggarsanuu baadha gaafa keessanii koronaan hin jiru gaafa Oromoon wal gahuudhaaf waliin mari'achuudhaaf jedhe koronaadha jedhu isin fayyaan keessanuu akka koronaa taatan nutti himaa jirtu jechuudha isin Oromoon kan koronaa caala isin jibbaa jiru Oromootu hiriira naa bahaara jettanii hin eeyyinaa dhugaa isin himna Oromoon hiriira isinii bahaaru tokko hin jiru Oromoon funyaan isin qabatee jira dirqiidhaan biyya bulchuun waa tokko biyya bulchuun jedhamu biyya diiguudha malee aangoorra taa'uu yoo ta'e kursiirra taa'uun keessan biyya bulchaaftan hin jedhamu ergasin biyya qabattanii aangoo nu ceesisaa ashaagiruun hamma filannoon ga'utti Oromoon isinitti kenne isin biyyuma diigdan malee wanti isin jijjiirama tokko waa onnee ummata keessaa bootaa guddaa tokko namni isinii qabu hin jiru isin tufe maaltu sin rakkisa gadhiiftaniin baatanuudhaan kan na dhibuwan yagiddi bakka nuti aangoorra jirra jettanii achi teessanii ummata ficcisiisuu waa biyya bulchuu jedhamu biyya diiguu jedhama man kaadiroota keessan guurrattanii Oromiyaa keessaa hiriira naa bahaa jiru deeggarsa badhaadhinaatiif ummanni miliyoonni ammanni Oromiyaa keessaa bahe jettanii saba adda addaa warra daabboo gaagaarii guurtanii Oromiyaa keessa faffacaasuun keessan dhugaa isiniin jedha biyya bulchuu isiniif hin taatu jaallatamuu keessan hin argisiisu jaallatamuu yoo ta'e karaa dimokiraasiitiin dhugaa isiniin jedha isinitti muddina hanga gaafa isin of jibbitanuuti asiin jarri soddaa keessanii isinitti mudditee wal ijaaraa jirti paartiin jaraa kan ergasii bakka adda addaatti qoodamee jiru tokko ta'ee aangoorraa isin foqqolchuudhaaf qophii xumurate isin acabcaabii warra dista xaabiidhaafi jechuudha warra biyyatti maatiin daabboo gaagaariin dhalchee faffacaase waa'ee maalummaa ofii hin beekne
gabbaatee biltsiginnaa koo goota koo nuu hidhi warri hidhame kun eenyuuf akka hidhame warra hin beekne Jawaarii ajjeefamuu qaba hidhamuu qaba goota koo baganaa hiite jettanii warri albaatu kuni jaalala isinitti fakkaatiin kana laaltanii hin dogongorinaa Oromoon isin tufamtan Oromoo biraa jibbamtan yaa warra biltsiginnaadha akkasin dura buutanii bor ummata kana gadi yaaffattanii kaatanii gowwaa akka Fayyisaa Leellisaa kan akka hangaasaa guurrattanii jechuudha kan miilaan fiiguudhaan ala mataadhaan waa tokko yaaduun beekne miidiyaa irratti ol bahee wayyoo maaloo koo diqilishii koo isin gaafuma wallaalaa qofitti walitti guurrattan iyyuu wallaalaa akka taayee danda'a wallaalaa akka hangaasaa woma waan beekne kolkollee qofa walitti guurrattanii warri biltsiginnaa miidiyaa kanarraa warri isin deeggaru hooleeyyiidhuma akka keessanii miidiyaa boqqolloo irratti warri isin affeertan hooleeyyiidhuma akka keessanii maal jammaan taalfattanuu isin namni biyya bulchu kana wayyaaneen uyyuu yeroo biyya bulchaa turte addii kana tuffatamtee warra barumsa zeeroo ta'an miidiyaa ofii irratti waa'ee siyaasaatiif waa'ee biyyaa irratti yaada akka kennatanuuf takkaa gooteen beektu bara isin hooleeyyii nama dhabuu keessan irraan nama waa tokko namuma beekaa tokko hundinuu isin tufe mee nama jabaa tokko qabduus warri biltsiginnaa warri bor isiniif baharus kolkolleedhuma godaanaa tadaadaariidhaaf intinii ayyaa warra biltsiginnaa keenya kana taasaa zanuu nyaallachuu dhugaan isiniin jedha isinittiin gaddaan hooleeyyii bichaa walitti dachaatanii ganda kam keessaayyuu kaadiin Abidal Buxuun guuttee jirti nuti gandummaadhaaf mootummaa zaalima kana hin deeggarru maa obboleessa haadha kooti obboleessa garaa tokko na wajjin bahe maan ta'in dhugaan isiniin jedha obboleessa garaa tokko utuu inni bahe yoo ta'e isaa saba ajjeesu isaa saba kan koo hidhu wanti hin deeggaruuf hin jiru sababa ganda koo ta'eef kan waa'ee maalummaa ofiin beekne ergasii alaabaa lummuuxxii banattee Itoophiyaa hagaree jechuu malee maal ta'e Itoophiyaa jechuun maal akka ta'e Oromummaan maal akka ta'e hin beeknetu miidiyaa kanarraa nu rakkifti. Mee kan na dhibu gaafa qeeroon nama shanii nama jaha dimokiraasiidha wanti isin qabsooftanuuf dimokiraasiidha federaalizimiidha namni yaada isaa bilisaan ibsachuudhaaf qabsooftan maalajjaadhaaf ummanni keelloo uffatee hayyoota isaa mana hidhaa jiran nutis isinii wajjin jirra waan barbaade uffachuun mirga guutuu qaba maaltu of keessatti isin fincaasise qeerroo isiniisisa isinoo shuraabaa namicha keessanii jechuudha isin kara fuulduraatti salawaata irratti buusuun keessanii oolu bar gowwoota jechuudha kan shuraaba hojjechiifattanii gayyaatanii si wajjin jira maaloo koo laphee tumattanii maraat juuntaa nuu cabsitee maaloodha jettanii maraat ajab juuntaa asatu isinii cabse goota keessan har yaa warra biltsiginnaa egermuኛል በጣም ትገርሙኛላችሁ wanti isin ittiin deemtanu hariin humnaan akka waan humnaan biyyi bulfamtu wayi humnaan kursii irra taa'uu yoo ta'e malee biyya bulchuun hin danda'amu erga isin dhuftanii biyyi waan akka taate ilaalaa qilee seentee jirti Itoophiyaan isin jettanii Itoophiyaa lazalaalam ትኖራለች Itoophiyaa taadigaannaa takabraa ትኖራለች jettanii boosu ganamaa galgal garuu erga isin dhuftanii namni tokko isin dhaga'ee isiniin bulaaru hin jiru dhugaa isiniin jennaa erga isin dhuftanii Itoophiyaan hinuma dhidhimte hinuma duute ikonomiidhaan waa meeqaan gadi duute takkaa waa'ee misoomaan jiru lola bakka hundaa sabni buqqe sabni ajjeefame maskiinni diigame ulamaan jaartii isaatii wajjin ajjeefamee dhageenya garuu kan isin jala deemtu kun nama taatee isin harkaa badeen utuu du'aa argitu michii wayitu yookiin fiqiris kama qaabira isa jedhanu sanayyuu afaqqartanii malee warra amma jala deemtanii maaliyyoo koo maaloo koo jettanii faarsitanii maraattan kun fiqiris kama qaabir yookiin fiqiriidhuma isaa namni jaalallee ofii jaallatu jaalaluma isa dhugumaa jedhan san malee siyaasaaf miti siyaasni hojii isaa ilaalamee deeggarama namni malee hojii isaa ilaalamee mormama malee fiqiriidhuma gizee tokko jaallatteedhaaf piroofaayilii irra keewwattee damma koo walalaa koo fidaa koo sii ta'u wayyiyyee warri jettan kun isin warra jaalallee keessaniifuu jaalala kennuu dadhabee akka waan zinnaashirraa buufachuu danda'u dhiirri immoo waan inni fiqiriirraa qabamuuf wallaalle bar kan siyaasan beekne yenee fiqir yenee maar jechuudhaan ala hojii tokko hin beeku ummata shakashakamaa dhiira hooleeyyii fa'i akka intiniitti akkasuma fiqiriidhuma baqa zimbiloo fiqir isa jedhanu jaalala isa jedhanu jaallateetuma ansiifan du'a biltsiginnaa wajjin fuuldurri keenya ifaadha abbichuu keenya maaloo keenya hojii isaa laalii deeggariyaa warra Abidal Buxuun garaadhaaf jecha iyyuu malee
of hin beekne maal kun ummanni akkanaa kun ummanni Oromoo mi'a wanti warra bilxiginnaa kana gaafadhu isin dhugumaa nama deeggartoota qabdu nama isin deeggaru qabdu humnas qabdu aangoorra jirtu mi'a hayyoota mana hidhaatti ukkaamsitan kana maaliif gadhiiftanii akka deeggarsa qabdan kana ummanni Oromoo kun eenyuun dhagahaa eenyuun jala deemaa jettanii hin laallime dhuguma gaafas Oromoon kun eenyuun akka deeggaru nama isaaf ta'u Oromoon isin ta'eef warra mana hidhaa jiran kana ta'ee maaliif addaan baafachuu sodaattan maaliif ukkaamsitanii irra teessu hayyoota keenya maaf warra kan warra soddaa kaanii hidhuun isinitti ulfaate addii kana warra soddaa hoo jala fiigdanii otuu ni dhukkee isinirraa kaasee isin arrabsu hudduu jaraa arraabdanii jiraattu kan Oromoo kana maaf addii kana isin sodaachise bakka Itoophiyaa keessa jiraachuudhaaf yeegiddi minilik amlaakee minilik abbaatee jettee minilikiin faarsuu qabda jechuudha Oromoo taanaan hin hidhamtaa hin ajjeefamtaa isin malee namni biyya bulchuu danda'u hin jiru biyya diigdanii akkanatti waggaa lama aangoorra turraan isin biyyattiin kaartaa Afrikaa keessaa iyyuu dileet godhamuudhaaf teessi biyya beeloftuu zabana hooggantoonni bilxiginnaadhaa biyya beelessanii kaartaa Afrikaa keessaa illee dileet ta'an jedhamuudhaaf teessu sun poostii tokko isinii godheen ture niitii noobeelii badhaafamtee ummata Boormaa akkuma namicha keenya kana badhaafamee otuu ji'a lama sadin gahin ummata daguuguu jalqabee har'a fonqolcha irratti godhamee ofiisiitii mana hidhaa buute ta'aatiin ulaalaa namichi keessan har'asin akka sayyidiitti jala deemtanii otuu nama ajjeesuu itti muddi goota goottan yeroo dhiyootti ilaaluudhaaf teessu akkuma niitii pirezidantii Boormaa sana waan isin ta'uudhaaf deemtanu gaafa namichi keessan qilinxoo bu'e hayyoonni keenya hidhaadhaas ni bahu mootummaas ni ta'u dhugaas ni timna Oromoon jaraan bulaa jira harraayyuu dhugaas ni jedha Jawaar jechuun hayyoota keenya mana hidhaa jiran jechuun warra garaaf hidhaman yookiin garaadhaaf qabsaa'anuu miti saba isaanii mana hidhaa keessa ta'anii warra hidhaman akka hiikamanu koloneel gammachuu ayyaanaadhaa bakka itti hidhame hamma isin baaftanutti nyaata illee nyaannanii warra nyaata lagatanii mootummaa kokketti qabnaan har'a bootaa jijjiireef jira jechuudha goota akkanaati mana hidhaa keessa taa'ee dhugaan isiniin jedha dhugaa isinitti himna mootummaa jaarraa 21ffaa fir'aunaadhaan bulaattu keessa jirra dhugaa isiniin jenna fir'aunaadhaan bulaa jirti biyyi keenya fir'aunaa nama dhageenye mataa dhagaa waa tokko hin beekne zeeroon aangootti ol baaftanii dhugaa isinitti himna hundisii warra aangoorra jirtu erga dakaa kaate hanga gaaraatti wallaaltuu qofittiin walitti dachaati erga federaalaatii kan na kolfitiitu garuu isa feesbuukii irraa girrisaa maaloo jedhee jaraa wajjiniin asirratti afaan banu kana maalummaa ofii otuu beeke garuu jararratti iyyeeti yuduuti Oromoo irraa dhaabbatu anis Oromoodha jedhee iyya male jaraa wajjiniin deebi'ee abbaa irree ta'ee warra saba ofiitiif falmatanu arrabsee afaan banaan oolu dhugaa isinitti himna arraba malee waan beeytan sun of yaadadhaa gandummaaf hin qabsaa'inaa gandummaadhaan akka abdussee kana gandummaarraa bilisa ta'a warri hundi keessan sammuu keessan qajeelfadhaa gandummaan Oromoon fayyadu balleessuu yoo taate man dhugaa isinitti himna gandummaadhaaf deeggaruudhaaf utuu hin taane hojii isaa laallee deeggarra nuti gaafa deeggarru sana gaafa abiyyi keenya rasuula salaam jennee jala fiffiignu sana waan inni jimmaan ta'eef utuu hin taane waan inni hojii gaariidhaan haasaadhaan yaa sabaa jedhee afaan damma godhatee nu shawwadeef dhugaa seene jala fiignee faarsaa turre har'a gaafa inni of wallaalee erga gaafa dhaqee eddee ta'etti reettii dullattii tokko badhaafamee galuutii ofii isaatiif reettii haa ta'u waan namni itti mun dhaga'u danaziidhuma wayii ta'ee haasaan inni Oromoo waliin galu Oromoo hidhuu ajjeesuun ala erga gaafa reettii sana jarattiin badhaaftuuti digimtii ajaa'ibaatiin rukutame namicha jechuudha dhugaan isin hima digimtii ajaa'ibaatiin rukutte reettii sanaa walitti qabdeetti kennite haa ta'u baay'ee nama gaddisiisa bara nyaataa wajjin jaartiinsaa zinnaash qaphiitee afaan of wallaalchiftee luugamte haa ta'u erga gaafa reettii dullattii sana badhaafamuuti as takkaa namichi sirriin ta'an takkaa Oromoo walii galee hin beeku waan Oromoon itti mu takkaan dhagahu hayyoota Oromoo mana hidhaatti guura kan warra kaanii garuu guuree ganda keessa deemsisee miidiyaa irratti yaada bilisaatiin kan ofii falmatu irra mana yaalaa geessaatii namicho reettiin sitti kennamtee sammuu kan keessa si jijjiirte kun maaltu itti qaraamee sitti kennameedhaatii irraa bara
dhugaa isiniin jedha reettiin gaafa jarattiin si badhaaftuu digimtii ajaa'ibaa wayitti kennite akkuma sana bara erga gaafa reetti fudhatu inni nuyyuu fuulli isaallee fuula ilmoo namaan fakkaatu reettitti dhuma sana ta'e bar akka tokko sakkachaa'ee bar namni dhaabiitti du'e kun gidee tokko na gaddisiisa mee dhugaa rabbii walitti himnu suuraa jawaar isa mana hidhaa keessa jiruutii fi abiyyi isa 4 kiiloo jiru wal bira qabaati ilaala namni sabni jibbe namni nama ajjeesu zaalimni gammadee hin rafu yeroo rafullee du'anni shiranni xaxaa oolu sammuu isaa keessa dhufe isa jeeqa warri karaa bilisaatiin saba isaaniitiif hidhatanoo mana hidhaa dukkanaa keessa yoo jiraatan illee gammachuu qabu ifa fuulli isaanii nuura qaba anneen gaddaa argee lakkaa namni dhaabiittis ni du'aadaa jedheetaniin ahaa nama miidhuun haddii kana dhaabiitti nama ajjeefti taanaan abiyyi irratti fakkeenya gaarii fudhannee sabaaf jiraatanii mana hidhaa dukkanaa keessa taa'uu wayya jedheetaniin murteesse dhugaan isiniin jedha dhugaan isiniin jedha sabaaf jiraatanii mana hidhaa dukkanaa keessa ta'anii nuura guutuudhaan sammuu nagaadhaan abeet ajaa'iba kun ofii isaatti affanneerraa delphee fuulla akka tokko jedhee du'ee bakka dhugaan isiniin jedha du'eera gurbaan ajaa'iba mee hayyoota keenya warra mana hidhaa laalaa akka warra 4 kiiloo jiruutti gammadanii fataa jedhan dhugaa qabuudhaaf kabar sabni akka jara jaallatu dhugaa jaraa waan beekaniidhaaf akkasitti gammadanii jiraatu kaadiroonni ganda keessa deemtullee ollataa deemti bar har'a nyaadhe bullaan jetti malee gammachuun qabdu bar warri biyya keessaa kun yooma oromoon kun natti ka'e galaanni kun natti jigee jennaan salphadhaa laata jettee dhuufuu of keessatti dhudhuufaa teessii bar kaadireen ganda keessa deemti amma ummataan hiriira baatanu maleetti ummata miskiina boruutti waamaattu kun dhuufuu of keessa harcaasaa yaa rabbi kiyya yoomuma akkuma wayyaanee salphannee qeerroo nutti jigee jennaan salphanna laata ay damoozattiin keenya nurraa cittee wayyoo jedhanii yaaddoo hamaa keessa jiru dhugaa isiniin jennaan gandummaa dhiisaa gandummaadhaaf hin qabsaa'inaa dhugaatti himna nuti itti himna warra bilxiginnaa yoo nu dhaga'an isin kuftanii jirtu filannoos ta'ee maalis ta'ee kuma darbaa garuu biyya bulchuu hin dandeessanu insha Allah hayyoota keenya waggaa kuma mana hidhaatiin baasinaa garuu ofii keessanii biyya bulchaarra jettanii of hin gowwoomsinaa biyya bulchaan jirtanu yoo biyya diigattan ta'e malee waggaa kuma aangoorra yoo jiraattan sabni otuu inni ol isin tufuu otuu jibbamtanuu dhaabiitti duutanii akkas yaaddoodhaan gurraachaatanii jiraataa jireenya jiraanne hin jedhina oromoon har'allee hayyoota isaa mana hidhaa jiruun bulaa jira har'as taanaan boris taanaan dhugaa isinitti hima oromoon eenyuun bulaara jettanii yoo sabiyyii waggaa lamaa reef dhalattu gaafattan warra mana hidhaatiif hin jedha hayyoota mana hidhaa jiranu sanatu oromoodhaaf qaaliidha har'allee mana kolkolleen har'a damooza birrii fi nyaattee kiraa manaa kaffalattuuf jecha oromoo ajjeesaa baram oromootu aangoorra jira jedhan lidatuun dheen gadda maal jedhe miidiyaa irratti baay'ee tokko na dhibe bar jegna haadhasaa lidatu ayyaaloo ittime akkuma nuti ittimaa turre ashaankulliit yoonee mangistinoon ji'ee mangistinoo jedhe dhugaadha mootummaa ashaankulliittiidha malee kun ashaankulliittiitu aangoorra jira jedhe kan siyaasa Eertiraa irraa dhufee otuu inni jiru akka barbaadetti waraana isaa Oromiyaa Itoophiyaa keessa facaasee biyya diigu mootummaa waa tokko reettiin sun digimtiidhumaan afaan cufte bar ashaankulliittooni yookiin footoo isaatu fannifamee ittiin biyyi bulfamaa jirti malee abiyyi inni gaafa achi dhaqee reettii fudhatu sun hin jiru dhugaa walitti himna yoo ta'e reettittiin sun abiyyiin lafarraa daachee taasiftee dhabamsiiftee footoodhaan biyyi bulchaattis haa ta'u ashaankulliitti yoonee mangistinoo jedhe bara dhugaan jirtu immoo kanaan nuti morminu waan jarri soddaa itti man dhugaadha ashaankulliitti fakkaatee jiraayyuu gurbaan dhugaan fudhattu bar hin aartii amma bilxiginnaan akkamitti akkasitti intini jedhe jettee ashaankulliitti yoonee mangistinoo inji ehee mangista ibbaalim jedhe haddii kana tuffatee garmaal warri soddaa akkasitti likkiitti mani garuu oromoo sababa haqa isaa falmate qofaaf warri bilxiginnaan haddii kana of keessatti fincaafteef deeggarsa kaafaa'oodhaaf gaafa jarri harargee deemanu baalee deemanu otuu ganda biraan deemin deeggarsa jarri salaalee deemanii jennaan haddii kana ummanni gadi jigee eddeen dhaabbatanu si faana jirra jedhe kurrifate sanatti ahaa warri kun haddii kanaan itti fufnaan filannoo miti bakakkaa yoo dhufe oromoon jira malee nu filachuu hin danda'u filannoo hannee bahuu hin dandeenyu jennaan shira xaxanii ittiin mana hidhaatti guurratan jechuudha ajab hiitanii duutaniittu biyya bulchaattu ammasin mee of yaadadhaa re'ee yoon fudhate warri jedhaa jirtanu gaafa goondar moo
eddeeta deemu reettii dullatti gaafte kana dachee wayii hin badhaasne jirattiin reettii wayii mee mootummaa biyya bulchu hangaafuma sana xiinxalee gurbaa michiin rukutattee itti reerattiin digimtii itti gadhiiftee itti dhee mee hoolaa gabbataa wayii tumaamessa bareedaa dhabame moo reettii coomaa wayii dhabame moo waa itti qaraatee waan ta'e wayii akka inni of beekne ashaankulliitti reettitti sana ta'uuf reettii dullatti gogaan irraa dhume gaafta kana dachee wayii itti kennite achumaan jala muree bakka tamattaa lijuu gurbaa keenya gaafas nu jalaa digamte garaana nyaatamma ona abiyyi otuu akka gaafa duraatiin itti fufeera ta'ee noobeelii fudhatee biyyattii keenya nagaadhaan Oromoo dhagahee Oromoo hidhuu dhiisee Oromoo ajjeesuu dhiisee karaa nagaatiin jiraate waggaa kuma yoonni bulche wanti nu aarsu hin jiru gammannee rasuula salaam abbichuu keenya jennee faarsaa jiraanna ture garuu gurbaan carraa kanatti hin fayyadamne noobeelii fudhatee reettittiif dhaqee wal duuka fudhate achumaan digimtiin kottee jalaa dhoofte bakka jalattiin maafi faayidaa hojiin reettii sun hojjette baay'ee tokko na gaddisiisa dhugaan isin hin jira way abii gaafa dambi doolloo dhaqu yaa sabaa obsaa gaafii wanti isin gaafataa jirtan suuta deebi'a maaloodha Oromoon kana booda arba Oromoon arba arbi immoo hin kufu kufnaan maalin ta'u jedheetiyyuu waa meeqa Oromoo keenya shawwadaa ture asirratti wanti galateeffachuu barbaadu ummata Wallaggaa kana ummanni Wallaggaa kun ummata sammuu fageesse yaadu dhugaan isin hundi jira bara ummanni kutaan meeqa dachaatee waynee badhaadhin maqaan siyaalasii ODP moo maal jedhanu san kiisii bakka hundaa baadhattee gayyaateen ta'etu jarri garuu gaafa gaafii jarri Baqqalaadhaaf Jawaariin gaafataa turan ummanni Wallaggaa kun lakkaa jaba ta'uu isaan xiinxaleen kanaafuu yoo amma Oromoon aangoo qabate nama tokko hin barbaannu ummata Wallaggaatii aangoo dabarsaa kenna warri kaan michiin rukuta Wallagga nu waa bulchu dhugaa sanitti ma gandummaa utuu hin taane ummanni Wallaggaa kun jajjabaadha naaftanyaallee likkii galchuu danda'u itti beeku shiira jiraallee kan keenya nama jala fiigu warri kutaan kamuyyuu dhugaa sanitti maan Wallaggatti aangoo kennaa dabarsaati ummata otuu isin bilisoomneerra jettanii biltsiginnaa jala fiigdanuu jarri didanii hafan ummata Wallaggaa kana ofittiidha ummata jaba akkasii dhugaan isiniin jedha aangoo diri jedhanu jaraaf kennaa warri kaan nama jala fiiguudha hundisi kunoo argaa jirtu warra aangoorra jirus warra kaanis muluun jira ammas Wallagga harkan kennine abaawoo wajjiniin jira isarraa sababa kanaaf ummanni Wallaggaa aangoo dabarsanii otuu itti kenname Itoophiyaatti kan akkanatti bulchu Oromoodhaaf gaafas darbe nama jalan fiiganu jarre waan ta'eef nuti gaafa lammaan Itoophiyaa suusnaaf jedhus jala deemni lammichoo abbichuuyya jedhaa turre jarri garuu dura bu'anii itti naqaanii yemin suusnoo jedhan viidiyoo jarri duraan dubbatan gaafa dhaggeeffadhu ummanni kun ummata rabbiin sammuu jaraa kana akkam godhe jedheetaniin taa'ee xiinxalaan ummata Wallaggaa kana yemin suusnaat jedhanii bar gaafii jajjabaa kana gaafatanii bar ummanni Wallaggaa kun dura bu'anii beekani kanaafuu aangoon ummata Wallaggaatiif haa kennamu yoo akka carraa Oromoon aangoo qabatte Wallagga bulchuu qaba Wallagga haa bulchu Oromoon kutaa biraa waslaattaa hundisi nama jala fiffiiguu baay'iste dhugaan isinitti himan nama jala fiffiiguu yoo siin dhiifteen ala ummanni nama jala hin fiffiigne ummata Wallaggaa kana abaa'oo jedhee gaafuma sana isa ummanni bilisoomneerra namni abiyyuu mormu namni badhaadhina mormu Oromoo miti maaloodha jedhe alba'u jarri hin xiinxalte dura buute lakki ammallee sirni kun hin jijjiiramne jedhe ajab jedheen xiinxalaane joo jarattiiwun akkama kana jabaatti sammuu eessaa fuute jedhe jedhee xiinxaluu ahaa otuu aangoon jarattis kennameera ta'e Oromoon bilisoomeera jedheetu mallafa kaa'ee dhiiseen jabaadha ummanni Wallaggaa dhugaan isiniin jedha aangoo jaratti kennaa siin kaan nama jala fiiguu malee kiisii baattee nama jala fiffiiguu malee of ta'uun beektu akka uummata Wallaggaa kana dhugaa isin jenna mabraatiin ifaan irraa badee ni intarneetiin irraa kutame waa meeqa ta'an harkan kennatan uummanni kun ajab yaa uummata Wallaggaa idee tokko gaafa uummanni OPDOodhaaf dhiifama goonee jirra maaloodha jedhu nuti marroo wajjiniin jirra jettee ajab ay dhugaadhaaf argitee tokko immoo gaafa Oromoon hundi bilisoomneerra wayyoo jedhee wal caccabsu jarree la Itoophiyaa suusnoo inni lammaan jedhe kun maali jedhaniituma gaafii jabaa gaafatan gaafuusan yaa ummata sammuun fagaate isinitti kennina amma aangoo dhugaa isiniin jenna
isin nu bulchaa isin bulchuu qabdu itti fufa qabsoofnee aangoo nama tokko hin barbaannu nuti ummata ganda biraa hundisi ummata Wallaggaa dursee waa hubatutti kennina ajaab warri sheerin goone viidiyoo kana jabaadhaa bahaa jabaadhaati bahaa isin ummanni girrisaa jechuu jammartee gurbaa ajab ay ijoollee keenya darasaatti baay'atti namni waa'ee siyaasaa waa'ee oromummaa beektu hin jirtu ijoollee baay'een arge darasaan kun wama bakka sabni kamuyyuu sabaa otuu ajjeefamtu lakkisaa dhiisaa akiraa mina albatayyuu isa oromoon ajjeefamu lakkii namni namummaa isaatii maali darasaa akkasii kanatti nu rakkifte bara ummata darasaa baay'eetu darasaa qaraatee achi hin baane qofitti guutte bara baay'een warra akka waan intini oromoon otuu ajjeefamu ofii du'aa lakkii nama namummaa isaatii nuti ilmaan aadamii hundi keenyaayyuu jetti maali isin ummanni siyaasni hin galleef haqa kan kee falmachuudha dura jihaada jechuun haqa keetiif du'uudha bar namni namummaa lakkii eenyuun yoo ta'u namni namummaa isaatiif darasaa qalqallee koomentii jala fiffiibdu baay'een na dhibdeen ajab namni viidiyoo kana sheerin goone tarkaanfii daalachaa irratti fudhatama dhugaan isiniin jedha yaa allaattii gammoojii garaan si dooyate jabbiilee abbaa kootii jaha wayii bilisoomne turre abiyyi nu sobeetuma yenna yeroo san jaha bilisoomneerra innee lafa dhiinnee ajab bilisummaa ajaa'ibaati akka keenyatti takka argineen beeknuumi burraaqnee gaafa maal jennu achumaan siidaa minilik ol nutti kaasee gurbaan akka waan michiru eenyu minilikiin nu ijaari jedheemme otuu callisee minilikiin itti ijaaruu dhiisee gaafa sana Haayila Sillaasee jedhan kana haaromsuu dhiisee dhugaan isiniin jedha kan hin jedhu abiyyi keenya kun mee gaafiidhuma gaafan eenyunni isa dirqisiise gaafa noobeelii fudhatee as deebi'u kana maaltu sarakkisee jennaan minilikiin ollatti kaase maaltu sarakkisee jennaan Haayila Sillaasee ol kaase nagaadhaan waan oromoon itti qabsaa'ee aangootti ol isa baase deebise kaayyoo harmeensaa ati nugusa torbaffaadha jettee itti himte sana waggaa meeqa afaan gora taa'e gaafii oromoo deebisaa saba isaatiin jaallatamaa faarfamaa maaltu jiraachuu isa dhowweedha bara abaarsa qabamoo minaaf cannaqoo garmeenyaa likoo aangorra turuudhaaf ati oromoo qabachuu qabda jenneetti himnee turre bara yaa abiyyi keenya waggaa kuma yoo aangorra turuu barbaadde saba kee mufachiisin aangoo barbaadda erga suusiin aangoo qabaatte oromoof gaafii isaa deebisi oromoon ajjeesin oromoon hidhin saba kan kee kunuunfadhu nama of ta'e dura mana keetiif ta'e jenneetti himne bara dura mana kee jabeeffadhu namni saba ofii hin jabeeffanne nama jala fiffiigu booddeensaa salphina jedha dideetuma gurbaan minilikiin ijaaru malee na qabaa nagadhiisaa dhee minilikiin ol kaasee ijaare hin dhiifne masaraa eebba gaafa ummanni wal gahu intala fidee walaloo barreesseetti kennee mangaa jedhee oromoo arrabsiise ol ka'ee jedhee acabaccabe ijoo shakkina shakkii jennaan shakkuu jalqabne intalli mangaa jette masaraa mootummaa keessa dhaabbatte Daani'el Kibreetii wajjiniin dhukkee oromoo irraa kaafte jedhee kolfa gowwachi ay ijoo gurbaawwan baqaa tusa ameeraadaa maal ta'e oromoo mufachiisuudhaaf harka reeba isaa oddeeni taa'utti akkasitti oromoo mangaa jette waan barbaadette arrasitu cal jedheetuma taa'e jedha hin dhiifne ammas lakkii bakka antini miti minilikiin ol kaaseetuma hambassaa qulqulluu kursii irra kaa'e kana jedhee ta'a minilik jedhee minilika oromoo irraa harkaaf harma mure hin dhiifne Haayila Sillaasee ijaaru malee jedhe hin dhiise oromoon rifeensa Teediroos biyya chaayinaatti immoo maal jedhan birrii miiliyoonatti baasee fide kanuma warra kaanii oromoodhaaf wanti inni godhe hin jiru gaafiin oromoon qeerroon kumni meeqatti dhume warra soddaasaa warra kaan bilisoomse jechuudha maal oromoon bakka buufatee jennaan achi dhaqe malee jaratachi buufate kan jaraatii rakkatee jedheetan gurbaan kun baay'ee garaana nyaate miskiin bakka tusa ameeti malee jaallatee miti jedheen
jaallatee kanatti Oromoo hin dillansiisu waan Oromoon hin jaallanne hin godhudhaan ture. Otuma jennu dubbiin hammaataa dhufe. Otuma akkas jennu lakkisaa afaan Oromoo kutaa tokko afaan Amaariffaa kutaa tokkorraa ka'ee Itoophiyaa Oromiyaa guutuu keessatti jalqabuu qaba jedhee fidee nurratti fe'uu barbaade. Laa oommi inni cufamuu qaba malee jedhee kurree jalqabe miidiyaan Oromoodhaaf Oromoo bilisa baase. Jennee shakkina sammuudhuma keenya keessa deddeebifne gurbaan maal ta'e jenne nama shakkine. Jawaar irratti yaaliin ajjeechaa halkan irraa sa'aatii 7 ofii isaatii uffata gurraacha fudhatee biyyaa bahee ajaja dabarsee deeme. Jawaariin rabbiif qeerroodhaaf galanna ta'u rabbi hambisee Jawaar har'a gahe. Ofii isaatii ajaja dabarsee gaabii gurraacha fudhatee achi taa'ee waynee Jawaar keenya nu jala ajjeesanii jedhee ajaja dabarsee deeme inni. Ummanni gadi jigi jennaan Jawaariin hambifachuuf halkan irraa sa'a 7 utuu rafin Jawaariin hambifate. Ummanni Abiyyitti kurrifate. Harargee dhaqee rabbiin maaloo kun rabbiin harargeedhaan haa gaafatu an keessan jiru jedhee kakate. Silaa namni siyaasaan kakataame hin kakate ni dhiifne. Numa dhiifne jenneetuma maal goona gaan kakate. Rabbiin akkana na haa godhu waa tokko harka keessaan qabu jedhee quraana qabee kakate gurbaanni. Ajab jenne. Achumaan dubbiin hammaataa dhufte hoo. Ummata qoqqooduu jammare. Yoo wallaggaan naqee du'e jimmaniif wallaggi wal hin dhiiftu arsiiniif maaltu wal hin dhiisu wallaggaan naqee du'uun qabu jechuu jalqabe. Ummata qoqqooduu gandummaan akka jalqababdu. Takka jedhee waan hin jimmaan ta'eef qofaafan hin jibbamee natti duulamaaraa jedhee kaadiroota faffacaafachuu jalqabe. Dhugaa seetee waan inni jimmaan ta'e qofaaf itti duulamaara jettee kaadiroonni jala fiffiigdi. Nuti warri dhugaan nuu gale akka inni ummata faffacaasuudhaaf diiguudhaaf sammuun bawwazamee jiru. Namni dirqisiisee ummanni jimmaa minilikiin nu jaari jedhuun hin jiru utuma saraan abbaa jifaar jigu. Dhugaan isinitti maal? Ummanni jimmaa minilikiin nu ijaari jedhuun hin jiru warri isa deeggarus warri isa mormus. Otuma saraan abbaa isaa masaraan abbaa jifaar kan waggaa meeqa seena qabeessi jiguudhaaf jallatee jiru minilikiin nu jaarii jedhee namni isa deeggaru hin jiru. Dhugaan isinitti maal? Jira kannaan jettan yoo jiraattan gabbaatii quba baasa lakkii masaraa abbaa jifaar nu haaromsuurra minilikiin baga ijaare jedhee kan harka baasee deeggaru jiraannaan hin nammalleeyyuu minilik ofiisaatiifu ilmaan minilikni. Har'a masaraan abbaa jifaar otuu jiguu minilikti ijaaramee ta'a. Garuu inni waan hin jimmaan ta'eef han jibbamee jedhee gadi bahee ummata wacisiisa. Ummanni keenya lakkii gurbaa keenya jabeeffachuu qabna. Inni waan jimmaan ta'ee nu'iif jecha akkana ta'e jetti. Ajab jenneeti yommuu tarii birrii miiliyoonni meeqa walitti guurame masaraa abbaa jifaar haaromsine jedhan ammas kunoo jiguuf ka'a. Achi yoo minilik qaniidhaan bawwazamaa fuulli kireemiin dibamee godhama. Minilik achi inti jedhama warra soddaa bira dhaqamee yoo Oromoon tuqaana xibii tokko isin caalaa waa argatee jiraate an boriin aangoorraa isinii ka'a yaa soddoota kan koo jedhee harka wal maree booha. Oromoon yoo inni tuqaana xibii tokko ofitti isin caala waa argateera ta'e isintu irra argate na amana yoo isin diddan boriin aangoorraa isinii ka'a jedhee kurrifatee booye. Ajab nama arrabsu baru warri bilisiginnaa dubbii nuti dubbannu garuu otuu nama waa dhaggeeffatu akka nama quraana taa'e afa qadaa dhaggeeffatu totu dhaggeeffatanii maaliif otuu masaraan abbaa jifaar masaraan abbaa isaa jimmatti dhalatee guddate maaluu ta'u jiguu minilikii Haayile Sillaasee ijaaruun isa barbaachise. Jedhee of xiinxala hin xiinxalle yoo gurbaadhuma keenya wayyoo jedhee hiriira akkana gaabii qabatee jala fiigdi bar ajab maal ummanni akkana gowwaan na dhibaan jaarraa 21ffaa keessa ummanni gowwaan baay'een jiraachuun nu gaddisiisaa dhaloonni amma warra amma aangoorra jiru harka meeqaan saffisa meeqaan caallannu dhugaa isiniin jedhaan karaa kan kootitti Abiyyi gimmaashii kan kootii yaaduu hin danda'u. Namni isin asirratti ilaaltan kun akka Abiyyi biyyattii hindii gootuun aangoorra jiraadde dhugaan isiniin jedha. Waan sabni koo barbaadu deebisuudhaan ala gaafii qeerroon kumni meeqatteedha deebisuutu iyyuu kabajaadha. Ummanni Oromoo wanti inni barbaade lakkii aangoorraa nuu bu'u jedhee isa dirqisiisa hin jiru. Kana gochuu dadhabee carraa Oromoon isaa kennee waa meeqaan bakka hundatti biyya alaaf eessatti Abiyyi keenya jedhee hiriira bahee noobeelii akka fudhatu godheef. Otuu jaalala Oromoo yeroo sanaa dallansiisuu dhiisee amma yoonaa qabatee jiraate waggaa meeqa yoo inni bulche Oromoon maalirraa barbaada? Gaafiin isaa deebi'u
jibbaa dhuunfaatti irraa qabuun qabu kun waggaa meeqa bulchee ture sila. Anumti kun waan Oromoon barbaadu waan inni qabsaa'ee achi na kaa'eef deebiseetan saba kanaaf saban keessaa ba'e isaa baay'inaanis akka Itoophiyaatti saba guddaa kana dallansiisuu dhiisee aangoo kan koo harmeensaa waggaa torbatti ati nugusa torbaffaadha jetteetti himte sammuu keessaa qaba. Innaa akkamitti immoo saba guddaa kana miidhaa arrabsaa maal godhaa irratti warra kaan geerarsiisaa lakkee kaayyoo harmee kootii garmaan ga'uun qaba jedhanii maraachuun eessaa danda'ama. Yoo gaafii saba keessaa bahanii deebisanii Oromoo dhiifama gaafatanii dallansiisuu dhiisanii waan inni barbaadu deebisaniif dhuguma kaayyoo harmeen isaatti himte sana ganamaan gaachuu danda'a ture. Ofitti muddi. Dhaqee warri Amaariffa dubbatan fooxaa labaashii jala galuun araadummaa wahii baqqaan uummata fagaate qaroome wayiitti fakkaannaan ta'uu dide. Ta'uu dide. Ta'uufi dide. Hin ta'u immoo Hacaaluun dubbii fixe bara. Abbaan barbaade eessaraa dhufee aangoo qabatu. Akka inni aangoorra turuu danda'u kan godhus Oromoo akka inni aangoorraa bu'us kan godhu Oromoo jedhe Hacaaluun qabrii sadaadhiin haguutu. Nama akkanatti xiinxalee lafa kaa'e. Oromoo muufachiiftee kaayyoo harmeen kan kee ati nugusa torbaffaadha. Ati nugusa naan jettee jedhee himate sana galmaan gaachuu hin danda'u. Otuma kursiinsa jalaa raafamu inni kursittiidha jedhee hammate musumaaraan itti na rukutaa kursii koorraan kan wadhutu jedhee gangalatuuyyuu guyyaan isaa dhumnaan baha malee Oromoo dallansiisaa danda'e aangoo nagaadhaan bulchuu hin danda'u. Uummata saba bal'aa kana muufachiisaa. Uummata nagaadhaan waa tokko dullaa harkatti hin qabanne karaa nagaatiin qabsaa'u kana hidhaa. Gaafiin Oromoon gaafatu waan jabaa miti waan itti dhumaa baane waan abbootiin keenya gaafataa turan mirga abbaa biyyummaa afaan keenyaan dubbanna mirga alaabaa waan barbaanne qabachuu nuufa eeyyamamu waa meeqa kanumatu itti jabaanaan lakkii warri soddaan nun dhiisanuu jedhanii Oromoo dallansiisaa aangoora turuun ni ulfaata. Yaa warra bilxiginnaa of yaadadhaa isinitti himna of yaadadhaa. Abdusseen isinumaaf gorsa kana akka aannaniitti dhugaa kun gorsa jabaadha bara. Warra dhaggeeffatee qalbii qabuuf kun gorsa jabaa. Abiyyi wanti inni Oromoodhaaf godhan jiru erga aangoo qabate. Gaafii Oromoon itti dhume hin deebisne deebisee Oromoo mana hidhaatti guure mal. Har'a ijoolleen rakkattoota magaalaa Jimmaa keessa jiranuufillee sagalee taatee mana itti jaartee suuqii godhee fi abdii geetaachoo irraa fakkeenya fudhachuu qabu. Abiyyi mormuudhaaf qeerroon Jimmaan keessatti ukkaanfamanii hidhamanii jiran kun tokkoffaa waa biraas hin barbaachisu. Abiyyi mormuudhaaf qeerroon Suudi Arabiyaa keessatti gandaan utuu qoodamin hidhamanii ukkaanfamanii jiranuu lakkii nani dhaallatu jedhee achi keessatti qaniitti namni meeqa kaleessa nama meeqa du'e kunis waan tokko kan biraas hin barbaachisu. Hayyoonni mana hidhaa keessatti wayyaanee maqaleetti galchanii biyyattiin hamma kana ifa akka argitu godhan mana hidhaa keessa guuramanii jiru. Hacaaluun bara aangoo Abiyyi aangoorra jiru bara wayyaaneen ajjeefamne bara kam hin ajjeefamne bara inni aangoorra jiru ajjeefamuun mormuudhaaf waa tokko ragaa biraas hin barbaachisu wanta biraas hin barbaachisu kanumaanuyyuu Abiyyiin mormuu dandeessa dura dhaabbattee akkamitti isinitti himna dhageessanu. Isin hiriira bilxiginnaa keenyaaf baana jettanii gaabii fudhattanii fiiguudhaan ala waan hojjetamaa jiru waan godhamaa jiru maaltu akka deddeemaa jiru beektan rakkoon keessan kana saree gowwaa maal hojjettanii nama arrasuudha. Sun rakkoo miti sin barsiifna arra baqaata akka jismeetitti dibanne waan ta'eef sun Oromoo duubatti hin deebisu. Nu warra saba keenyaaf sagalee ta'u kana hamilee nu cabsa jettanii yaadina arrabaan takka takkittiin nuti dubbatti deebinee hin beeknu dhugaatti himna. Abiyyi sirrii hin jiru. Paartileen warri kaan paartileen mormitootaa baay'een Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa naanna'anii uummata kakaafataa jiru. Miidiyaa adda addaa irratti filannoodhaaf of qopheessaa jiru. Kan Oromoo nama meeqame manna lakkaa'u. Oromoo meeqa mana hidhaatti dhumaa jira. Hamzaa Booranaatii kaasii. Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa namni Oromoon ija keenya jettee jara abdattu mana hidhaa jira. Meeqa warra paartii kaanii kaasaa eenyu mana hidhaa jira. Kana laalaas rakkii ibboo kun baga'ee mana hidhaatti nu jalaa haree. An abiyyummaan hinuman deeggara jechuun kun hin isaatiire hin taatu. Of yaadataa deemama. Bilxiginnaa haadha keessan natu gaddeebise na alabu shaklakum ummata gowwaa. Ummata gowwaadha sin na al shakshak baalagoch. Abiyyiin hanga gaafa digimtiin itti tusa'ame kun
irraa kaafamutti hayyoota keenya hin baasa jechuun shakkiidha waan ta'eef nuti falmannee hayyoota keenya harka waraabessaa kana baafannu malee Oromoonis rafee jira qoqqoodamee jira. Waraabessa kan harkaa numa falmatee baafachuu qaba hayyoota keenya. Har'a guyyaa shanaffaa utuu nyaatin beelaan dhumaa jiru maneedhaa keessatti. Kana laalaa garuu ati abiyyiin nan deeggaraa jetta taanaan of wallaalaadha waan ta'eef deeggarii namni si dhowwu hin jiru. Garuu maaliif akka deeggartu of xiinxali. Dhugaadha liqimsaa. Liqimsaa fudhaa. Dhugaa isinitti himna bar. Deeggaruun mirga keeti deeggari. Garuu maaliif akka deeggaraatu. Ammaali jedhuuf yoo Oromoo taate Oromoon miidhamaa jira. Oromoodhaan miidhamoo ati nama si miidhaa jiru hin deeggartu. Dhugaa walitti himna. Maaliif deeggaraattaa jedhee namni dhufee dullaan si jala dhaabbatu hin jiru. Maaliifan deeggaraara jettee immoo of gaafachuun dirqama keeti. Yoo Oromoo taate yoo warra daabboo gaagaariidhaan argameen ala warri daabboo gaagaarii kun saba ofiin beekanu jiraachuu malee. Bakka inuma jiraatu nyaatanii maalummaan kan koo akkamii maaliifan hin jiraadhaan beekan. Saba kamirraan dhaladheen beekanu. Bakka jiraachuudha ni jiraatu ni du'u. Uummata akkasii wajjiniin jiraachuun immoo nu ulfaata. Of ta'uudha sabboonummaa. Abdusseen keessan dhugaa isinitti himuun isin liqimsiisa akka kiniinaatti. Liqimsaa fudhaa. Yaa warra biltsiginnaa rabbiin isin balleessu yoo isin diddan. Nama arrabsuudhaan ala yaada namni isiniif dubbatu liqimsaa fudhaa. Masaraan mootii Abbaa Jifaar akka ijaaramuuf sagalee ta'a. Miniliksiif diina abbaan kan kee masaraan isaanii badee jechuudha. Ambiseenaa kun akka dhaloonni dhufu waa'ee Abbaa Jifaar dagatu godhamaa jira. Dhugaa isinitti himna. Akkasii nagaan keessan isiniif baay'atu Dr. Abdusseen keessan isin jaallata. Salaamaችሁ ብዝት በልልኝ ይመቻችሁ ያራዳ ልጆች ቄሮቼ ይመቻችሁ